waan taane ta'uu danda'a. Miskiinni keenya ni beeytan rooba naannoo Finfinnee sana qorra naannoo Finfinnee sana ni beeytan. Har'a bar obboleewwan keenya alarratti salaataa jiranii bar. Aduudhaan roobaan caamaan qorraan oowwan salaata shanan alarratti salaatuun hagam akka ulfaatu laala. Barandaa irratti sharaa afatanii kaminxaafiin takka hin jirre kasimmintoon takka hin jirre bakka masgiin irraa diddiigame lafa duwwaa sanarra salaatuun rabbiin sodaadha. Salaata shan guyyatti yeroo shan achi dhaquun yoo halkanii qorra yoo guyyaa aduu yookaan oo'a qilleensi gosa gosaa isaan reebaa bifa saniin har'a obboleewwan keenya achitti salaataa jiran. Isaan sanii yaaddanii isaan sun garaa isidhaan nyaatu yoo isin sagalee hin taaneef yoo isin waliin hin dhaaban yoo isin abshir hin jenneef ishii eenyutu uummata kanaaf sagalee ta'a. Isin malee maal qaban? Har'a isin biyya qananiitu biyya bal'oo fi jireenya gaarii keessa jiraata. Obboleessa kan kee ka masgiida isaa irraa diiganii ala irratti barandaa irratti salaataa jiru. Ka masgiida ilmoo ofii irra jaalatu dhabe. Bar namni ilmoon irraa duute illee rabbi siyaasa barsiisuu qaba. Namni irraa du'e illee rabbi siyaasa barsiisuu qaba. Nama masgiida rabbii irraa diigan silaa garuu har'a waan dandeenyuun gadi baanee iyyinee iyyisiisnee xiqqaa guddaan keenya sagalee ta'uufii qabnaa ture. Kanaaf tokkummaan kaanee dhaabannee kan darbe darbeera ka darbe irraa barannee hirriba kaleessa keessa jirurraa dammaqnee hundi keenya sagalee tokkoo fi ajandaa tokkoon haga deebii gahaa argannutti haga furmaata tokko argannutti haga masgiinni keenya nuu kabajamutti ka diigame haga bakkatti nuu deebi'utti sagalee keenya dhageessisuu qabna. Yoo tokko taane hin sodaatamna hin kabajamna. Yoo tokkummaa dhabnee lifisfisii taane miidiyaa kanarra illee morma dhiibaatuma akkuma saree maraattee homa argine lallaaqaa ka oollu taate. Osoo masgiinni rabbii diigamu tooppikii biraa fidannee wanti biraa ajandaa nuu ta'u taanaan nutu jiraa duunee jirra waan ta'eef nama jiraa du'e irratti masgiida diiguu miti mataa isaa irratti illee fidanii yoo diigan inni yoomuu hin dammaqu. Ka beekaa rafeef ka du'e homaa kaasuu hin dandeenyu. Irra caali ka du'e du'eeraayyuu nama beekaa rafe nama jiraa du'e homaa gootullee socho'uu hin danda'u. Kanaaf ilaalcha isinii qaban xiqqeenya nuu qaban salphina nuu qaban maal akka nuu yaadan nutti agarsiisanii jiran. Nuti garuu ilaalcha akkamii diin rabbiitiif akka qabnu kabaja akkamii masgiida rabbiitiif akka qabnu masgiidni keenya tuqamuun hagam akka nu dhukkubsu qur'aanni rabbii tuqamuun hagam akka nu dhukkubsu rabbi sodaadha. Mee isinummaa yaada mee taatumaan yaada. Masgiida tokko osoo gireedanii jala dhaabanii ija kan afutti minaaraan kun gubbaa yoo gadi garagalu azaanni bakka sanii yoo dhabamu salaanni bakka sanii yoo dhabamu yaa aki wallahi yeroo tokkoo miti yeroo kuma tokko lubbuun teenya fidaa masgiida rabbii haa taatu. Lubbuun teenya fidaa masgiida rabbiitii fi fidaa qur'aana rabbii haa taatu. Akkamitti osoo nu jirru osoo islaamni jiru masgiida rabbii gireedanii jala dhaabanii akka waan yaa aki magaalaa shaggarta har'a ijaaramaa jirtu keessa bar mana sharmuuxaa meeqatu jira, mana dhugaatii meeqatu jira, manneen amantaa biroo meeqatu jira. Manni amantii mana amantiiti kabajamaadha amantii fedhe haa ta'u. Magaalaa manni sharmuuxaa meeqa keessa jirutti magaalaa naayit kilabii meeqa keessa jiru keessatti akkami masgiidni rabbii xiqqeeffamee diigama. Manni likiskisii fi manni zinaa sun ka magaalaa san hin fokkisin masgiida rabbiittu magaalaa fokkisaa. Magaalaa shaggar jedhanii amma olii gadhaa dheessan tana keessatti manni zinaa fi manni durriyyaan karaarra dhaabattee haraamatti wal waamtu meeqa osoo jiru masgiidni rabbii diigamee islaamni galee rafa. Masgiida keenyatu magaalaa fokkisaa. Bakka azaanni rabbii keessaa jedhamutti bakka salaanni rabbii keessa salaatamutti bakka qur'aanni rabbii keessaa qara'amutti
سلاك ديجمو أبو من حرام سلي من حركة يتلقن تديجمو كبادوري من خمري تديجن تديجمو كبادوري نهاية كلابي هالكان إيراب لا والكوريك إذا سربا بلو تديجمو كبادوري مسجد ربي سلاتو أيوه إنكمل مقالة بريجا مسجد ربي سلاتو أيوه إنكمل ألوتا تتجدي رما كسلامنا حركة نقطة أشتى كيس صلاتي يروسا جد برسا قرآن ربي كريه كيس جد برسا كناف كنا أرجع أبوليوان كيا كنا أرجع هواس نكينيا يرو مني دعاتي كبجمع مني نفاق مني سربا كبجمع مني قرآن ربي تي في مني صلاة ربي اتصالات تكيف مكين ستي كان تكيف من قرآن عم تنوتو تكيف من نوتو تكيف من نوتو ديجا من نوتو أجيب من نوتو سلبي فمن سلبنا دين نور ركاي كنا مونو تفرتون كم قرآن ربي من أجفراتي أول كبجما كده يتجرسيسو كمنا قرآن ربي من دعاتي في من نايت كلابيتي أولد أكا كبجمو أبو كنقولو دندونو كناف وان دندينيو هند غورودان هند كينيا مسجد ربي كبجما هكبجيفنو مسجد ربي نماله هما إنك بولا فرا كالي السماوات